akka fuuni jirra jirtu hordoftoota Zara Entertainment nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin qaqqabu isiniin jedha. Nagattaan sun isinirraa badeera isinirraa turaan natti fakkaate maybe na yaaddan jedhee yaada animmoo waan isin yaaduuf guyyaa takka isinirraa turuu hin danda'u. Kanatti aanseeti akkuma viidiyoo darbee wayii irratti dubbadhe video wayii hojjechaa jira isiniin jedhee ture video san hojjechuutti jira hin xumurree maal akka ta'us walumaan argina hanga video san xumuruuf jechuudha jiddumaan akka hin yaadamne yookiin akka isinis garam badde hin jenneef video san xumurachuutti jira hanga video san isin biraan gahuuf mul'achuu barbaadeeti waa'ee biraa nama baay'eetu gama Facebookaatiin ijoolleen adii jala jirtus kan jirresi YouTubein kan kee emailii nu gaafata maal waan akkas jedhu wayii Facebook irraa hoggaa linkii gadi tuqanii seenanii emailii isaan gaafata ijoolleen sunniin haala ittiin seentan haasawaa kiyyaaf walaloo gabaabduu wayii isin dubbisuu barbaada ijoollee biyya namaa keessa jiraniif jechuudha xumura haasawaa kiyyaa irraa viidiyoo san laaltanii haalatti subscribe na gootan laaltanii subscribe na gootanii YouTubein kun keessanii guddifadhaa isiniin jechuu barbaada zaaras teessanii YouTubeinis keessanii YouTube kana jabeeffadhaa osoo gama YouTube saniititti gama viidiyoo san isin agarsiisutti hin deemne viidiyoo dhuma isaa irratti isinii maxxansaa walaloo gabaabduu isinii dubbisuu barbaada walaloon sun eenyuuf akka barroofte ijoollee biyya alaa keessa jiranii daasboora jechuudha ijoolleen daasboora tun akka shaamaatitti gubatu bakkuma fedhanuu kan jiraatani baa hedduutu isaan irratti darbamaa gidiraa baay'ee danda'ani bakka baay'eetu jiraami sababa kanaaf walaloo ani isaaniif barreesse wayii jirti walaloo san isiniif dubbisaa mata dureen walaloo sintaajjabi jiruu biyya lafaa sintaajjabi jiruu biyya lafaa erguma dhaladhee nama ta'uu baree akka waan uumaan siif na ijaaree bara qofaa miti baroota irra taree feetuna harkaa digdaa isa ani ijaaree gammaduu koo hin feetuu na digdaa agaree daaraan harkaa gootus isa ani xaare gocha kan kee ilaalee abdiin kunnee aaree gocha kan kee ilaalee abdiin kunnee aaree boru fooyyaa jedhee osoo hundaa obsu ni fooyyofta jedhee osoo garaa gorsu akka ni fooyyofta jedhee osoo garaa gorsu akka ani yaadee tasaan taane ati gufuun abbaayiftaa na sakaalta ati obsa koof hangarraa hin arganne gatii obsa koof hangarraa hin arganne gatii umrii ganamaatiin gaafa ani kichuu suutumaan maxaqxee natti taate michuu guyyumaan eegaltee hidda kee biqilchuu yaadaan na sakaaltee dhiiga kee itichuu firakoon se'ee harka sitti laadhe bitaa mirga gortus duukaa kan kee ka'ee osoo si hordofuu si faana fagaadhe maalummaa kee baree harka nyaadhe maalummaa kee baree harka nyaadhe yoo feete utaaltee garaa gadi kuftaa dukkana na buuftaa karaa natti cuftaa hordofaa kan kee dhakaaf muka bu'ee osoo qaamaan jiru yaadaan jiru du'e osoo qaamaan jiru yaadaan jiru du'e feetu sutaaltee galaana naanceetaa garuu yaa jireenya ana maal na seetaa baddaaf gammoojjii dukkanaa rakkadhee kaayyoo galmaan gahuuf yoom abdii kutadhe kaayyoo galmaan gahuuf yoom abdii kutadhe akkas jetti walaloon kiyyaa walaloon tun maaliif akka barroofte isinii himuu danda'a ijoolleen biyya namaa keessa jiran kaayyoo baay'ee qabanii kaayyoo san galmaan gahuuf takkaa hin buqannee harka hin kennanii waa baay'ee irratti baqa gidiraa baay'eetu isaan irratti darbama gidiraa irratti darbamu san obsumaan mo'atanii kama isaanii irraa aanfatanii waan ejjetanii fi walaloo kana sababa saniif isinii dubbisuu danda'e jechuudha kaayyoo qabanii jechuudha kaayyoo gadi dhiisanii wanti fedhe sitti dhufee dadhabbiin fedhe rakkoon fedhe wanti fedhe irratti darbatamu kaayyoo qaban san itti fuufanii video hojjetaa jiru jedhuun walitti dhufnaa hanga saniif chaayinaalee kiyya namni dura jala jirtan hamileetti godhaa video like gochuu hin dagatinaa namni YouTube kiyyaaf haarawaa taatan Zara Entertainment subscribe gochuu hin dagatinaa waa'ee biraa wanti isinii himu
maqaa kiyyaa picture kiyyaa YouTube baay'eetu jira. YouTube an qabu isa kana tokkodha. YouTube Zara Entertainment jedhu. YouTube kun hundumtu YouTube kiyyaa kan taane akkana hubattanii fi viidiyoon gara biraatti maxxanu Zara Entertainment ka jedhu isa viidiyoo kiyyaan irraa haasa'u kana garaagarummaa isaa viidiyoo kiyya an kiyya jedhee ibsadha. Akkasuma wantoota ammaxxan sun akka kiyya hin taane hubachuu dandeessanii jechuudha. Galatoomaa barri bara bilisummaa isiniif haa ta'u wal argina. Hanga viidiyoo lammaffaatii walitti dhufnuuf turtiin keessaan Zara Entertainment wajjin haa ta'u ijoollee gama Facebookaatiin viidiyoo kiyyaa share naa gochuutti jiran nama hedduudha. Baay'ee galatoomaa galata baay'ee na biraa qabdanii YouTube kana guddisuuf nama hedduutu viidiyoo kiyya nama baay'eetu share godhutti jira miidiyaa argu jira. Harka fuunee jirra jirtu hordoftoota Zara Entertainment yookiin Facebook Zara Sanyii Oromoo har'a waan namoonni hedduun na gaafatu isinitti hima. Ijoollee hedduun isaanii gama Facebookaatiin YouTube kenkee hoggaa subscribe si goonu emailii no gaafata naan jechuu turtanii namoota tokko ka itti himes jira nama hedduu itti himuu dadhabee kadhiise jira. Okay namoonni YouTube keessan hoggaa YouTube kee subscribe na gootanii emailii isin gaafatu haala salphaan haala ittiin seentanii isinitti mul'isa. Okay fakkeenyaaf kun linkiin kun linkii YouTube kiyyaati haala kanaan seentanii hoggaa seentanii walumaan laalla fakkeenyaaf as tuqxanii hoggaa tuqxan emailii isin gaafata jechuudha. Bakka inni emailii isin gaafatu dhiistanii kuno tuqaa sadiin mataa gubbaa kana tuqxanii eega tuqaa san tuqxanii barreeffamni akkanatti isinii dhufa hundumayyuu dhiiftanii kan arfaffaa irratti argamu open in YouTube ka jedhu kana tuqxanii erga tuqxanii booda immoo haala kanaan YouTube kiyya keessa isin seensisaa jechuu. Yoo YouTube kiyya keessa isin seensise ani waan YouTube kiyya ta'eef subscribe gochuu hin danda'u. Isin asumaan gadi tuqxanii subscribe naaf gootan. Waan baay'ee isiniin gaafatu namoonni Facebook kiyya jala jirtan nama hedduudha. Maybe nama 30 wayi qaba. Family YouTube kiyya ta'a filis waan hundumaa wal jabeessinu. Adi Facebook kiyya qofa jala jalistanii harrafina. YouTubenis family ta'a. YouTube kun kan keessanii Zara teessanii walitti qabaa hundumaa guddisaa isiniin jedha. Galatooma